guyyaa borii kana rahmatan gootanii bakka jirtan nu socho'aa jirtu dhagahaa jirra alaahis nu socho'aa jirtu qaduma dandeessaniin shukrii kan keessan baada rabbiitiin shakkarree jirra asumatti kiyya dhaabbata. Assalaamu alaykum. Amaanaa kana bakka hangaachuudhaaf yoo gomma na dadhabe yoo jimma na dadhabe yoo gumaan na dadhabe yoo limmu na dadhabe yoo dedoon na dadhabe yoo sanxammaan na dadhabe yoo geeraan na dadhabe naannoo biraatti amaanaa kana bakka hanga'uudhaaf kadhadhee fiduudhaaf hin dirqama. Ammoo na dadhaban jedhee yaadu. Na dadhaban jedhee yaadu. Abadan na dadhaban jedhee yaadu. Itti ulfaadhee hin beeku. Hawaasa naannoo keenya kanatti takkaa ulfaadhee kana naa godhaa jedhee hin beeku. Takkaa itti ulfaadhee waan kana naa godhaa jedhee hin beeku. Itti ulfaadhees hin beeku. Naannoo biraattiin dirqama dhaqee hawaasa keenya irra kaa'ee naannoo biraatti ulfaadha malee naannoo keenya kan naannoon dhalootaa ana naannoon kamuu naannoo kooti. Ammoo amaanaan qabaadhaa fi amaanaan abbaa xiqqoo yeroo biyya akiraa jiran illee laafifamu duniyaarra jiran laafifamuu mala. Yeroo nama biraan jirre immoo inqaxaa dubbiin achitti dhaabbatte waan taateef namni isaan lafaa qabanu dhalootuma amma jiruu fi anamma kana faadha hawaasa keenya. Yatiimota namni keenya irra caalaan isaa akka itti barame irra dhiisee amma akka ammaatti dhufeera. Akka itti barame akkam yoo jettanii uffata bitee uffatee quraana kadhatee karaa hafeeranne. Uffata bitee uffatee kophee bitee kaayyatee waa islaama bitee karaa kitaaba akka kadhatee karaa jijjiirameeranne. Nyaata bitee nyaata waa islaamaa kadhannee ittiin hin goonure abadan ijoollee yatiimaa ambattis hin kennine. Amma ganda ambaas hin galchine. Yatiima namni meeqatu bira jira yeroo ammaa kana keessa namoota baay'eetu bira jira yatiimni walitti qabamte. Yatiima walitti qabamte kanatti bakka itti nu godhaa qadriidhuma warri bu'uuresse qabdan isinis keessaa qabaattan namni hammuma qabu darbatee asirratti inshallah yoo rabbi jedhe akkaawuntii isaaniis lakkoofsa bilbilaas akka isaanii inshallah lakkoofsa bilbilaa kan warra isaan daayireektii qunnamanu asirratti kan beeksifamu jira lakkoofsa bilbileenyu. Koreeni tokko Mahammadi ايوه محمد حاجي ابراهيمي محمد باو محمد حاجيتي محمد كمال اي تول كوري وان كان ان شاء الله اكاونتي سانيس الرانا فودا اكاونتي سانيس جدي سرتي كان رتي قالوا جچوني مو امانه بان نتي كنتن سنه ان شاء الله يو شننجي بي نددب جدي يار يون اسي ددب Arargee jira, Baalee jira, Arsii jira, Boorana jira, Wallo jira, Shawaa jira, Wallagga jira. Dhaqee achi kana deebiidha malee akkanitti haafuun qabu amaanaadha karaatti dhiisuu hin danda'u. Amaanaan moo harkuma hin fuudhe dhugumatti akkuma isin beeytanu kana amaanaa madrasatti utuu jedhanu biyya akiraa deemanii eega deemanii immoo amaanaa sana bakkaan ga'uuniif dhiisuun inshaallah keenyuma kana ta'a biizinillaahi isinis iyya keenya nu birmadha irra deebi'ee warra amma seeneef nama meeqa jira jecha. في أما تتكلم مفعول فيه دي بيرو فيه مثلا ما يبجع ما يوجد أيوة شيرس ولينو قداتي محاضران بيابوري سمبت بيابوري رتول الربو يكوني محاضران إنكم محاضراتي سدي دراتي محاضرة أصاب بالو بود أنجرانوتي محاضران إني كان شيخ آدم تولا فاونديشن إنه يوف أنداون إسا باتي تو كوفي واي وهمتي موي غنا أكبي أنا بيا سدي سكنتان كامو هذا كأمانة سكنتان وي كامو فاونديشن أكغاريتي كنداو فاونديشن بفا أفهم بلفتين في إثيوبيا كيست ولا موتا ججبا بيتين كون قبض إثيوبيا نقولون قبض كابا هم كبات كبا هم كابات بها هم دياتي قبضو فاونديشن يقداتو لفكامي كان أصلاً جاموف كيسا قبض كان حاجي زينو أوف كيسا قبض حاجي زينو كاسميدا فاونديشن نموتا أتباري أوف كيسا قبض فاونديشن نموتا بروداو أوف كيسا قبض تاو جنيني يروغا بابا كيسا تقبامي أبا كان مو gandi kuni ababbaa wajjiniin baatii sadii dura nawaamuun jira kanatu faawundeeshinii boriirraa akkan hin dhayne waamicha kanatu dursee akkan hin dhayne nu godhe jechuudha kan akkanitti nu battanu isin gaafachaa egaa maayyii irratti wanni inni dhaammadhu hawaasa kabajamoo mirgi ummata islaamaa waggoottan yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa ture bara lamman sadan darbe keessa mirgi ummata islaamaa mirganuu deebi'ee gurguddaa isaa akkuma qabnu mirginii deebi'ee gurguddaa isaa keessa baankiin dhalarraa bilisaa hayyamaa argatee magaalaa biyyattii keenya kana keessatti hayyamaa argachuun isaa baruma dhiyeenyaa kana akkuma isin beektan waggaa sadii as akkuma kana immoo isin qubanuu qabdanu waajjirri dhimma gumii islaamaa of danda'ee
ofirra dhaabbatee bu'uureffamuun isaa akkuma isin beeytanu waggaa darbe kana reef ayyamaa argatee of danda'eeti. Duraan warri kanaan dura duddubbee dhaabbatee akkuma isin beeytanu namuus beeku. Kanammoo ragaa wajjiniin isinitti himna. Warri kanaan dura duddubbee dhaabbatee akka majlisni islaamaa ayyamaa argatee filmaata qopheeffatee akka inni as hin dhufne warri kanaan dura eenyutu duddubbee dhaabbataa jira yoo jettani nurra warra dabballoota aktivistoota amantii biraa keessa jiran dabballoota hin jedhu hundaa miti immoo dabballoota sana akka waan dhibeeti jaratoo irratti ilaalate nu majlisa filachuu keenyaan jaratoo irratti boo'e jaratoo irratti gubate jaratoo irra itti maraate sana keessa immoo waa lamatu jira maal jedhanii gaafa shee hajjiin filamanu shee hajjii jechuu baqa muftiin jijjiiramuu jechuu baqa oromootu filameedhaaf hedduu itti ilaalatan hedduu itti gubatanii jala sararaa kana ofitti himaa ammas ta'u eega filame iyyii waa tokko yookaan dandeettii miidiyaatti fayyadamu waa tokko nu gochuu hin danda'u. Ammas wanni nuti akka sochii amma jiru mootummaa galateeffannuun gaafiin ummata amantiiwwan biraa deebi'aa jiraachuu argaa jirra. Akkuma isin beektan gaafiin jara gaafii afaan keenyaan amantii keenya gaggeeffannaa kun silaa kadhatamuu hin qabu. Ayyamuu yoo barbaachisuu hin qabu ture. Laakiin qabaa adda addaatiin waan jiruuf yeroo ammaa kana keessa sochiin maqaa mormii amantiiwwan ayyama argachuutiin naannoo keenya keessatti jeequmsi uumamaa jiru uumamuudhaaf qophaa'amu kun hawaasni keenya dammaqee akka inni yeroo ammaa kana keessa ummata mirga argatee manneen bataskaanaa manneen adda addaa ofii tolfatu hawaasni keenya keessattuu naannoon Oromiyaa jeequmsaaf yeroo hin qabnu akka kun immoo jala sararamee nuu beekamu jechuudha. Kanaaf ummata afaan keenyaan amantaa isaa gaggeeffachuudhaaf ayyaama argate kanan hani an jennaan baga gammaddanii ulfaadhaa nuti isinii wajjiniin jirraa jechuun amaanaa keenya ta'a ulfaadhaa. Lakkoofsa akkaawuntii baankii shanan tokko asirratti isinii eeruun barbaada. Maqaa masjiida Toofiqiin kan baname Commercial Bank of Ethiopia damee Nuur kuma tokko 49 27 798 suuta jedheen tokko duwwaa 49 798 kuni baankii daldala Itoophiyaati kan biraa akkuma kana baankii Hijiraa Bank kuma 10 ayye kuma 10 tokko duwwaa yeroo afur ayye 31 ayye 13 000 ayye yeroo 3 lama maayii irratti kooperaatiiviin Awaashtu Dursaa tole 0 tokko ayye 42 57 44 19 baankiiwwan nu maqaadhaa jiran suni gumaatni jarri boru nu godhanis gaafeedha. Baankiiwwan nu maqaadhaa dhoofne kana beeksisaan jiru yeroo ammaa kana keessa maaliif jennaan wanni jarri gumaataa jaraa barbaanna ashaaraa jaraa barbaanna achi keessatti faanni jaraa faana isaanii barbaannaas keessaa Hijiraa Awaash Zamzam nu barreessaa jechuu jiranii 00 barreessita ayye 19 93 34 20 tokko tole kooperaatiivii kooperaatiivii kuma 10 93 15 amma yoo wanaatti kan nuti baankolee akka nama qaadofnuu fi islaama bira dhaabbachuudhaaf naannoo nu dhayne hundatti fakkeenyaaf naannoo shabeetti waan kooperaatiiviin uummata islaamaatii godhe hin beekna akkuma kanas baqattoota hawaasa keenyaa bira dhaabbachuudhaan kooperaatiiviin baay'ee beekama warra beekamaa haasaa irra jalqaba warra waan biraa qabu haasaa jirra warra waan biraa qabu waa biratti beeynu haasaa jirra maaliif jennaan borwaa jarri nu godhanu keenya dhaalladhaa fi dorgommii keessa jiru Hijiraan baankii magaalaa kana jira kooperaatiiviin magaalaa kana jira nigdi baankiin magaalaa kana jira Awaashis magaalaa kana jira
gumaanni niyyati ma ijoollee aggaarotiif kaa'u maal akka ta'e bor wal ilaalla isarratti internationally ኦሮሚያ ኢንተርናሽናሊ dhibba tokkoof 55 ayya 28 mhm 25 10 000 zero ma zero na furi mamma ko zero na furi zero inni maayi zero himmattan sina garee irratti baankii hunda iyyuu walitti qindeessan ofida 15 Mammadamii lam shantamii tokko duwwaa yeroo afur tokko maayyini kan ammoo walitti qindeessinee peejii keenya irratti galgala kana isinii maxxansinaa jechuu isinii himna. Maali gaafii gaafannee iyyannee yoo abbaan iyyoo laan namatti bilbata eenyuun nutti bilbatan jennee yaadna ulfaadha galatooma jeequmsa naannoo adda addaa irratti dhimma jibbaa ummata afaan keenyaan haasa'u kana jibbuudha xiqqoo asiifachi jedhaa jiran kana hawaasni keenya irratti deemee akka inni eeggatu immoo amaanaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.